warra isa taabilee godhuudhaaf dhuftan galatoomaa jechuun barbaada. Itti aansee hojiin Eeliyaas kun maal garsiisa? What is the effect of Eeliyaas work? Osameessiin baratoo akkamitti kitaaba barreessuu danda'a? Akkamitti hojiilee reefu dispilee godhamaa jiran san hunda keessatti hirmaachuu danda'a? Maaliif? Maaltu isa dandeessise? Kan jedhu gaafachuu barbaachisa. Hunda keenyaaf jechuudha. Sanifu akka himamu san sa'aatii hedduu san qo'achuu barbaadaa kan jedhu akka hin taane jecha doktara like the first head school of medicine Haramayaa University kan jedhe san kijibsiisee jira jechuudha. Saniif yoo ni namni yeroo isaa qira sirriitiin fayyadamee fi viizhinii guddaa qabaate waan hedduu bakka guddaa isa geessu hojjechuu akka danda'u Eeliyaas hojii isaa kan har'aan tanan ifa baasee kanaan mirkaneessee jira jechuudha. Saniif hundi keenyaa'u yeroo keenya baay'ee of gaafachuu barbaachisa. Yeroo irra guddaa yeroo keenyaa maaliin dabarsine jennee yoo teenyee hojiif goone irra guddaan isaa waan boruuf nu fayyadu takkaa'u viizhinii keenya biratti nu siisu akka hin taane irra geenye yoo gaddeenye gaafa preparaatorii seenu garuu kutaa AGD qofaa jira. Cinaan sun guutuun barattootuma naannoo sanii Harargee dhiyaa duraan haasku bakka hunda jiru dhufaniitu hafe jechuudha kan yuunivarsiitiin seenii. Bifuma sanii baadiyyaalee keenya keessa yoo gaddeemnee ilaalle akka barannu ganda keenyan jechuudha. Ijoollee wal nagara dhufteetti wal geenyuu suteenyumaa jira. Mucaan macarrashaa barumsarraa hafe isa kanaa jira. Waggaa tokko barataa mana barumsa deemu turee jechuudha ganda keenya sana. Akkasuma gandi hundinuu saniif hojiin jabaan dhaloota kana akka eeggatullee asuma irraa fudhannee hojii Eeliyaas faan eegalee yoo dogongoruu baadhe Oromoo Enlightenment Groups jedhanii hojii eegalee jiru. I believe in the thing wanni sun kaapitaalaayizii ta'uu qaba, jabaatuu qaba, like akka gaariitti akka bakka hunda danda'utti waan hojjechuu qabu fi jabeessuu qabu jedhanii fudhadha. Kan ofiifis assaayimentii jechuudha. Isinis akkasumatti fudhattu jechuudha. Waan lafa keenya jechuudha. Kita bukan tak saya maju mencerati mata dua saat mungkin apa tu salah tu masa mata dua ini kita ajar sejauh mana seperti kalau kamu dulu mata sudah namun seperti kalau saya seperti kamu jadi mata keras hati nah Eeliyaas jawab ini dan kita sebut tu waktu kerja kerja abdi kerja rakyat frankly speaking kamu confidential kerana negara dargaggo akkana kolleejjii keessaa qabu osoo medisiin baratu taa'us barreessu kolleejjuma islaamaa keessa jiru keessaa qabna illee irree guddaa tokkotu intalleektii guddaa ta'uudhaan irraa hubata saniifuu jabaaduu fayyaalee wajjin jirra walumaan achi baasnaa jechuu qaba. Expectation guddaa qaba. Hojii barumsa irratti eegalee wajjumaa kan kutaa ammas akka ogeessa fayyatti immoo health literacy'n hawaasa keenyaatti baay'ee salphaadha. Hawaasni keenya buufataalee fayyaa lakkaa'uu dhaabbilee fayyaa gadi dhufe fayyaa qulqullaa ta'e argachuudhaaf gaafataa akka ta'u taasisuudhaaf health literacy irratti jabaachuu barbaachisa. Eeliyaas karaa isaatii jira barreeffamaanis karaalee adda addaatiin waan kana jabeessee itti fufuu qaba. Kanas sirraa hin jiraanne saniifuu guyyaa irraatti baga geessee baga as geessee baga mul'attee ammallee bakka guddaa akka geessu hawwiin qaba. Nutillee si utuunaa wal turneetuma waliin tarkaanfannaa jechuun barbaada. Sagantaa kanas sagantaa nagaa fi kan irraa wal barannee kaka'umsa lakkaa'u viizhinii gurguddaa of keessatti humni adda baafamaa ta'u jecha asumarratti gabaabsuu barbaada. Galatoomaa.